Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee. Odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabanneen amma dhuma qophiitti nu waliin turan affeerraa keenya. Raayyaan ittisa biyyaa karaa garaagaraan injifannoo addaa galmeessaa jira. Injifannoon kun diina nagaa dhorkuun garee kanaa oliif gadi faffacaasaa jiraachuu odeeffannee jirrasi. Humni raayyaa ittisaa Somaaliyaa haleellaa garee shororkeessituu Alshabaab kan naannawaa Baariiree jedhamu dhuunfate irratti taasiseen miseensota garichaa iddoo du'aan adabuun meeshaa waraanaa garee fi dhuunfaarraa boji'uus dhagahameera. Waraanni mootummaa Somaaliyaa Alshabaab irraa meeshaa waraanaa garee fi dhuunfaa hiikkachuun injifannoo addaa galmeessee argama. Odeeffannoo dabalataan raayyaan ittisaa Shawaa Kaabaa aanaa sulultaatti opereeshinii ajaa'ibaa raawwateen murnoota 5 daa'imman qabachuun maallaqa gaafachaa turan irratti tarkaanfii fudhateen daa'imman harka jaraa baasuun miseensa 5 garii barbadeessuun kanneen immoo meeshaa waliin booji'ee jira. Kana malees miseensi 5 bakkeewwan garaagaraa jiran abdii kutuun karaa nagaatti deebi'aa jiraachuu odeeffannoowwan hedduun ba'aa jiru. 5 bosonatti haftee uummata iraarsaa turte gaabbii guddoof saaxilamuun gariin isaanii sammuu dhukkubsachaa akka jiran maddeen amanamoo odeeffannoo keenyaa nuuf eeraniiru. Egaa jaallatamtootaa fi maatiiwwan keenya qophiilee qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.